Nageenyi rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu bakka jirtanii oduu amma yayyaba cabsaadhaan nu ga'eessin dhageessifnaa angaaddisaa gadaatii dura dursuudhaan matootii oduu guyyaa kanaatiin hangafna. Waraanni Iraanii daangaa Israa'elii cabsee seenuun haleellaa ganama kana fudhateen loltoonni Israa'elii 14 ajjeefamuu ministeerri dantaalaa Israa'elii beeksise. Yeroo ulfaata ta'uu keessa jirti maaltu deemaa jira kabajamtoota hordoftoota keenya gama biraatiin haleellaa guyyaa kaleessaa misaa'ilota gurguddaa Cruise misaa'il jedhamu Hizbollaan gallakkiseen magaalaa xarafaa Israa'elii cinaatti argamtu kan iddoo bashannanaa barbadeessuun dhagahameetiin jira. Pirezidaantiin Turkiidhaa Raif Erdogan yaa'ii mana maree kan biyyoolessaa Turkii irratti Hamas falmaa bilisummaa mirgabbaa biyyummaa Palestinaayinotaati malee akka shariikotaa fi yakkamtoonni Ameerikaa fi Israa'el ergamtoonni isaanii dabalatee jedhan osoo hin taane Hamas qabsaawaa akkasumas mirga falmaa uummata Palestinaayinii kan waggoota 56 oliif mirgabbaa biyyummaa sarbame jechuun yoo dubbatan Israa'el hariiroo Turkii wajjiin qabdu irratti dallansuu guddaa dhageessifteetiin jirti. Gama biraatiin misaa'iloonni beekamoon ta'an kan farra furgugaa akkasumas ammoo humnoota annisa solaarii niwukileeriidha eenyulleen hin qabaanne jedhameetiin Ameerikaan ittiin dhaadachaa turte kaleessa Raashiyaadhaan harkaa kufuun salphina United States of America jedhanii jiranii gama balballoomee oduuttiin isin deebisa. Bulchaan biyya Iraanii Hassan Nasrallah akkuma jedhan al-sadii al-lama irra deddeebi'anii akeekkachiisanii fi biyyoonni gamtaa Arabaa akkasumas kanneen mirga walabummaa lammiilee cunqurfamoodhaaf heera addunyaa irratti quuqama qabdan ka'a jechuun dammaqsaa turanitti Iraaniin ganama barii barraaqaan waan narraan oolle waraanni United States of American baha giddu galeessatti kumootaan fe'aa jirtu eenyuuf akka deemu ni beeka waan ta'eef taa'ee hin eeggadhu jechuudhaan haleellaa fi weerara daangaa Israa'el irratti banuun dhagahameetii jiran. Yeroon kun yeroo Hizbollaa haalaan Israa'el sodaachaa jirtuu fi guyyaa kaleessaa haleellaa Hizbollaan Cruise misaa'ilii fi Palestine misaa'il jedhamuudhaan daangaa Israa'elitti magaalaa xarafaa kan bashannana Tel Aviv irraa gara kibbaatti argamtu irratti raawwattee namoota hedduu fi miidhaa hedduu qaqqabsiiste haloo kana bahachuudhaaf ajaja humna waraanaa izii kibbaa ka jeneraal Raa'ol Miikaa'eliin gaggeeffamu gamasitti gaggeessitetti dubbiin kun isii qaqqabde. Buufana galoo galaana Edanii fi akkasumas noota walii galaa kan bahara kaaba Kuweetii irratti argamutti qubsiisuudhaa fi akeekkachiisni kaleessaa Chaayinaa inuma United Statesin xiiqii keessa galcha yeroo itti Anthony Blinken ergamaan addaa Ameerikaa kan baha giddu galeessaaf Afrikaa dubbatanitti haleellaan kun qaqqabe. Guyyoota sadiif walitti aansitee loltoota Ameerikaa kan Iraaqii keessatti argamu irratti haleellaa gurguddaa kan fudhatte Iraaniin kaleessa ammoo Sooriyaa Chichiniyaa dabalatee biyyoonni hedduun walii galuudhaan gama Gaazaa goruun isaaniidha salphina ta'eeti jira. Barack Obamaan xiinxalli isaan dheengadda dubbatan kan Israa'eliin mufachiise amma dubbiin galtee fakkaatti. Haa taatu walaanni lafjalee kan miila Gaazaa seenuudhaaf United Statesin yeroodhaaf qonnaa haa argatu jedhamus dubbiin addunyaan kadhatteetiin United Statesin nagaya buusaa jetteen mirga walabummaa Israa'eliidha eenyu duran dhaabbatu jechee kakachaa turte garam deemaa jirti. Miidiyaaleen akka APF, Agence France Guardian, Washington Post akkasumas New York Times fi FBC'n gabaasaniitiin jiru. Gabaasa amma CGTN qabatee baheen haleellaa loltoonni Iraanii gaggeessanii loltoonni Israa'elii 14 ajjeefamuu fi 21 madaa'uu akkasumas taankoleetii fi raadaariin tokko barbadaa'uun dhagahameetiin jira. Hizbollaan yeroo ammaan kana humna jabaa Iraan irraa hidhate jedhamee bakka amanamutti loltoota 179 special commando ta'an gama Joordaanii yoo hiriirsu
loltoonni Huutii kan Yamanitti argamanis galoo galaana qaxxaamuruudhaan daangaa kaaba Kuweetii irraan Iraanii seenaa jiru jedhameetii jira. Maaltu ta'uu deema? Oduu kanaan wal qabateen Hamaas kaleessa iddoowwan filatamaa ta'e yeroo Israa'eliin guyyatti haleellaa 400 ol uummata Palestaayinii qulqulluu irratti raawwataa jirtutti baalastiik misaa'iliidhaan magaalota gurguddoo Israa'elii fi teessoo qubsuma kuusaa waraanaa barbadeessuun dhagahame. Israa'el ibidda fi qabsiifte United States of America wajjin beenziila itti dabaluudhaan baha gidduu galeessaatti Chaayinaa, Kooriyaa, Raashiyaa fi akkasumas yeroo ammaan kana gooticha addunyaan dinqisiifatte Mr. Tayyip Erdogan mana marii paarlaamaa Turkii irratti dubbiin dhaadannoon isaan jedhanii fi torbee dhufu keessatti Israa'el daawwatama jedhameetiin kan Binyamin ta'uudhaan affeeramine Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdogan hariiroon kanaan booda Israa'el wajjin qabaannu gonkumaa hin jiru. Kana Israa'el abdii haa murattu. Anis dubbii qofa osoo hin taane gochaan isin garsiisa. Eentu eenyu gadi jechuun yoo teessoo isaanii harkaan ququ'an argame. Suuraawwan gurguddoon gama Turkiitii bahan Turkii humnoota waraanaa 50,000 gahan gama Gaazaatti erguudhaafis keessoodhaan mari'attee xumurteedhame. Torbee darbe gabaasa keenya sadaffaa keessatti Turkii fi Raashiyaan wajjin marii addaa taasisaa jira jechuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'uuti malee humnoonni laf jalee 500,000 daangaa Iraan irratti hiriiran yoo United States of America dooniiwwan xiyyaaraatiin haleellaa gurguddaa kan raawwattu taate nuti qophoofnee jirra. Ammas dachiin Israa'el jedhamtu jedhan Hasan Nasrallah. Dachiin Israa'el jedhamtu maappii addunyaarraa yeroon itti bahu balleessu amma jedhanii. Kanumaan wal qabateetiin Suud Arabiyaatii fi Masrii kan itti mufatan biyyoonni Arabaa hedduun waliigaltee liigii Arabaa marii kaleessa Qaataaritti taa'ame irratti Suud Arabiyaa fi Masriin sagalee kennuu dhabuun isiidha hedduu kan mufachiise yoo ta'u, akkasumas United Arab Emirates gamtaa biyyoota 21 waliigaluudhaan maallaqa Ameerikaadha doolaara miliyoona 850 lammiiwwan Gaazaatii fi akkasumas dhimmoota dawaa wal qabatan erguudhaaf mootummaa Anthony Guterres gaafachuun ni yaadatama. Haa ta'uuti malee biyyoonni kun xiiqii keessa waan galan fakkaatanii booda ni salphattu. Har'a yoo Palestine cinaan dhaabbatin diinni qoqqoodee nu nyaata jechuun dubbitti Hasan Nasrallah amma waan galtee fakkaatti. Oduun rifaasisaan gama biraatiin dhagahame humnoota Ameerikaan Yukireeniin gargaaruudhaaf gama Yukireenitti Raashiyaa haleelaa jiran irratti Raashiyaan olaantummaa gurguddaa galmeessuun loltoota gara 90,000 ta'an ji'a tokko keessatti barbadeessuu isiitiif buufata xayyaarota akkasumas ammoo misaa'ilota gurguddoo Ameerikaan ittiin dhaadattu kan farra saayirabshinii yookiin sirna soolaarii fi annisa cararii jedhamu kan ittiin balleessuuf Ameerikaan ni qabna jettee fi xiyyaarota F-35 jedhaman kan nikleerii fi baalastiik bombii darbachuu danda'an kaleessa Raashiyaan hojiin ala godhuun hammam takka Raashiyaan biyyi Vladimir Putin cimte jechuun miidiyaaleen ijoo dubbiitiin gadi bahaniitii jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya Israa'el haleellaa kara lamaan kaleessa irratti raawwatamee fi ganama kana Iraaniin irratti raawwatteen rifaatuu guddaa keessa seente. Qaba ganna dhiisaan Joon Baayiden garam deemaa jirti jala buuneet kan hordofnu ta'a. Oduun balballoomii ammaaf qabanne kana fakkaata. Like, share akkasumas copy link gochuudhaan Matumuraatti sagantaa keenya akka hordoftan abdii qabna. Dhimmoonni haarofni yoo jiraatan kan walitti deemnu ta'a. Horaa bulaa.